dhageeffadhu Najaashii fi Ammaqee jechuun ummata zaalima ummata qabriin isaaniif hin qotamne irra tokko maaliif ummata mujrima jarraara saniif garuu gocha isaan godhaa jiran kana arraastee boruustee namni sodaa isaaniitii mana galee mana taa'us hin jiru namni isaaniitutu wanti dhajee isaan jala caljee rafuus hin jiru. Boollattiin darbaa. Ati mana namni ni qabeettee dhaadachuu jirtanii bal'oo reechuu qabdan. Bal'oo jinniin beeku telefoonni isaa akka jiraatu yoo nooti. Bal'oo. Isaa buute telefoona bal'oo. Telefoona bal'oo isaa buute. Telefoona fuul bakka irraa wayii maal qabatta dhimma maal barbaaddaa? Bar telefoona bal'oo isaa fiddeen jee. Maaltu harka ishee fide telefoona bal'oo? Ati maal ajabtoon telefoonni bal'oo na harka jira ana Najaashi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo addunyaa mara irratti argamtan salaamunni keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu barrisee isin haa dhaqqabu isin jecha dhufne gaa Rabbiif galanni haa ga'u jidduudhaan bannee hedduu takka maal keessa akka turrees haa maalirra akka jirrus yoo beeku baattanillee maalirra akka turree ni beektanii innaa waan takka afaaniin qofa ol baanee qilleensa kana gubbatti akkana akkasii isiniin jechaa ooluun bu'aa takka hin qabdu maaliif waan godhan hujumaan godhuudhaatutu dursa jeen dhiyootana qilleensa irraa badee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akka keessa jirru osoo hin taane haala keessa jiraniitutu waan takka nama dubbisaa keessattuu rakkoon Oromoo teenyaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa garatti yeroo arkaa jirurraa hedduu waan garaa nama nyaatu siniifuu haalli adeemamaa jiru kun hedduu waan sabaa fi lammii teenya Oromootiyaa jidduutti daangaa guddaa uumaa deemu jiru keessattuu baqattoonni daangaa nuti irra jirru kana keessatti warreen argaman ijoollonni amma biyyarraa dhufan haaree taariba deemaa jiran namoota taariba deemneetis ni beekna taaribumarra dhufnee biyya tana keessa seennee jiraachaa jirra. Isoo toorreeman ta magaalaa sanaa keessaatiif jennee halkanii guyyaa yaaddoo jirru dhugaa rabbii viidiyoon torbaan kana qilleensa irra deemu jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waan hedduu garaa nama nyaataati. Waan hedduu garaa nama nyaataati. Ilmi dhiiraa ilmi namaa tokko duniyaa barbaada Oromoo rakkisuun mii maal jechuudha? Miinaaf deebisaa gaafii kana. Oromoo akkamitti rakkisti? Oromoo akkamitti kophee afaan keessee gochisan daleetti? Yaa Oromoo Rabbi sodaadhaa. Addunyaa tanarratti alagaa nutti hin kofalchiisinaa. Alagaa wajji jiraachaa jirra. Alagaa wajjiin jirra. Mee haala alagaan Amaara laala miidhaa isaan walirratti fi saba isaanirra gaggeessan Tigree laala saba isaanirratti kan gaggeessan warreen karaa kana baay'inaan nu wajjin akkuma keenyatti deemaa jira yoo isaan taate malee sabni biraa xiqqaadha. Somaalee laala yaa Oromootiyya maaluma kun hundinuu mee maali? Hayyee akka maataanu haala kam keessatti cal jennee gachiifna. Qilleensa kana gubbatti mul'achuun keenya hafan qabu. Qilleensa kana gubbatti sagalee ta'uun keenya hafan qabu. Arraan tana haalli nuti keessa jirru maal fakkaata? Haalli Oromoo keessa jirtu maal fakkaata? Oromootiyaa arraan tana tanaatutu hedduu garaa na nyaate. Maaliif viidiyoo qilleensa gubbatti sooshaal miidiyaa garagaraa irratti deemaa jirtu ni arga. Hedduu waan akka malee waan garaa nama nyaataati. Isinii galee waan garaa nama nyaataati wanni qilleensa kana gubbatti deemu jiru. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf tan nuti amma duraan irra jirru ta magaalaa tana keessa hedduu basiixaan jaa'u. Maaliif basiixa jettan? Dhugaadha ilmi namaa jireenya namaatiif ji'a halkanii guyyaa hirriba dhabee shira walirra yaadee jireenya namaatiif halkanii guyyaa hirriba dhabee wal maraachanii siirii waliif godhanii shirkii waan garagalaa keessa dalaganii ittaqillaa rabbakum rabbii keessan sodaadhaa. Namni amantii qabu
namni sodaa rabbii qabu waan hin taane hin dalagu rabbii keessan sodaadha waan rabbii fi isin jidduu daangaa ta'a hin dalagina yaa Oromootiya ani dhaamsi kiyya kana dhugaa rabbii waan hedduu cunqursaa hedduu nis cunqurfame nis cunqursee cunqursaanan hammeenyaaf namarra dalagee hin qabu isinis yoon kan hammeenyaaf namarra dalagee jiraaddu taate Oromootiya warreen nam mufattanii jirtan please rabbii isin uumeenin isin qabe dhiifamanaaf godha warreen nam mufattanii jirtan warreen isin mufachiisee jiru rabbiin isin qabe rabbiif jecha dhiifamanaaf godha ammoo warreen jireenyi obboleessa keessanii hirriiba isin dhoorkee jireenyi obboleettii teessanii hirriiba isin dhoorkee waan hin taane qilleensa kana gubbatti daleeydanii obboleessa keessa maraachaa haadha mana isanii maraachaa waan hin taane waan gamaa gamanaa tana waan deemaa jira kana rabbi sodaadhaa maaliif addunyaan tun nurraa mataa qabachaa jirti ulamaa'ota keenya maqaa hin yakkina ulamaa'ii teenya maqaa hin nyaatina Oromootiya maal taatan hayye deebitaniiti keessattuu ammaas torbii kana keessa guyyaa lamaan kana keessatti obboleessa keenya irratti shira akkuma viidiyoo qilleensa irratti argaa jirtanitti shirri dalagamu jiru dhibbarraa dhibbatti waan halkanii guyyaa gachiibsee nu bulchuu miti shirri eenyurratti dalagamu jiru balloo irratti dalagamu jiru balloo jechuun nama kaleessa obboleessa keenya bahar cinaa dhaabbatee walumaan taanee halkanii guyyaa ifaajee kafallee halkan isoo jenne guyyaa rooba cenqorraa isoo hin jenne isa barbaada turerraa tokko arraas deebitiiti gareen shiraa gareen cubbuu gareen rabbii hin sodaanne warra rabbiin onnee isaanii dhagaa itti dheeddeema isa qabanii harkaa qaban viidiyoo saniis arkeetiin jira viidiyoon isaan isarra dalaganis arkeetiin jira bahanii jiran alarraa manarraa bee barbaacharra jiran balloo jechuu yeroo bahar isaanirra dawwalu isinis viidiyoo isaa keessatti arkitanii jirtan Oromootiya ilmi namaa tokko shira hanqana gee kana walirratti yaadu biyya namaati biyyi nuti jirru tun biyya teenya keessatti biyya hobbaatiin teenya keessatti awwaalamte keessatti tu shirri akkanaa kun dalagamu hin barbaachisu arra obboleeyyanis waliif gaachanaas rakkadhu rakkooti yoo obboleeyyanuma kiyyaan nafurooyeetiin biyya tana keessatti obboleessi hojiin dhalatan qofaame obboleettiin hojiin dhalatan qofaa miti sinii galee rabbii bakka walitti oofee nu fide kana laala rabbi sodaadhaa yoo duniyaaf jettanii waan kun ta'amaa jiraattees rabbii keessan sodaadhaa garuu warreen duniyaa barbaacha obboleessa keessan irratti waan akka malee daleeydanii obboleettii teessan irratti waan akka malee daleeydanii bultii obboleessa keessanii facaasuudhaaf warri halkanii guyyaa hirriiba dhabdanii deemaa jirtan mee laala obboleeyyanuma keenya ilma Oromooti maqaa Oromummaa waliin qabna tamam karaa kana ifaajii meeqa kafalee bu'aa bayii meeqa baasee dhufee eegagaa bakka itti yaadaaf manaa beesan geejjee eege inni abdii horotetti anumaa fi isinuma qabee warreen akkas nama godhu jiru sayyaa Oromooti ittaqillaa rabbakum rabbii keessan sodaadhaa haalli amma deemaa jiru kun wanni amma qilleensa gubbatti dhageemaa jiru kun yaa Oromoo faraan maal jeenaan jaa qabaataan lolli amma deemaa jiru kun lola karaa malee deemaa jiru haala hamaatti achi deemaa jira
Oromoon lama taatee Oromoon sadi taatee walloluu jechuun maal jechuu? Oromoon naannoo sanitti argamtu maaliif ustanii teessan? Sooshaal miidiyaa kana gubbatti viidiyoo tiktookara Facebook gubbatti waan deemaa jirtan kana namni hin fayyadamne hin jirtan harka xiqqaadha. Yaa Oromoo rabbi sodaadhaa. Garuu arra ati miidhamtee an taa'ee sitti eeguun ani miidhamee ati teessee natti eeguun maal jechuudha kun? Wallaahi laaziim summa wallah khaniin rabbiin isinii kakaddu viidiyoo kana jaaladheetiin khaniin dalagu jiru Oromoo tiyya. Haalumaan keessa jiruu fi haaluma Oromoon tiyya keessa jirtuutu viidiyoo kana akkaan maru na godhe. Hadaraa namni viidiyoon kun isin bira geesse share walii godhaa. Waan biraa takka dhiisaa. Garuu rabbi sodaadhaa. Ilmi namaa tokko, ilmi muslimaa tokko amantaa kamuu qabaadhu. Amantaan tamuu gocha hamaa namarra dalageettee siif hin ajajamne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baay'inaan uummanni keenya kan islaamaa gaara kana keessatti kan argamu ijoollee Walloo, ijoollee Arsii ilmaan eenyuti? Ilmaan Oromtichaati. Deemtee dubbiin biyyaan gamaa gamana baatee wallaalachaa jirti. Kuni Oromoo tiyya isin hin sobin. Oromoon takka. Oromoon kutaa kudha takka. Hin dagatinaa, hin sobaminaa, hin wallaalinaa. Keessattuu jireenya biyya namaatiif, jireenya biddeena barbaachaaf biyyarraa baatanii, maatii keessanirraa baatanii, isoo maatiin keessan halkanii guyyaa isinii dheebochaa jiru, maatii keessan biraa gabbaatanii haala hamaa, gocha hamaa walirratti hoggaa daleenne maal jechuudha? Kuni waan nurraa fakkaataati miti. Please Oromoo tiyya bakka jirtanitti sagalee waliif ta'a. Obboleessa keenya balloo adawwiin qabdii harkaa qabdullee adawwii arraas ta'e boruus ta'e harkaa ni baafnaamin. Tamaan balloo noo isa jira. Balloo noo isa jira. Balloo maal egaa balloo kalaas telefoonni halka jira. Amma namni isin qabneettanii akkasii miidiyaa gubbaa dhaadachuu jirtan balloo jechuudha. Balloo deebi'uu bakka irraa maal deebi'uudhaaf qophiidha nuti. Dhageessanii waan feetii taanan nuti dhageeffadhu tafagootu nu dhiba malee taas keessaatu nu hin dhibtu. Maaliif akkanattis nama akka malee dalagu jiru turti malee harka namaa seenuun gonkuma nafu. Takkitti darbichaa beekaa. Warreen kaleessa nama baara boochisaa turtan, haadhaamsaa boochisaa turtan as garagaltaniiti arra shira balloo irratti yaaduudhaaf kana godhaa jirtan. Kuni waan san taateef arraas ta'e boruus ta'e gocha kana yoo hatattama keessatti waan kana gadhiisuu baatan tarkaanfii walirra fudhannu arkuudhaaf jiraatanii dhageeffadhu. Viidiyoon qilleensarra nuti argaa jirru kun dhawaatan guyyaa itti fudhatte taanaan mush akka kaleessa dalagamtee caljannii balloos gadhiisuu baatan taanaan yaa waylakum ija diimtuu walitti agarsiisuudhaaf teenya. Tamam warri shira namarra yaadaa jirtan uummata cubbuu.